hordoftoota chaanalii kana alaamanni saanamni maatii waatiin qeebreen hunduu wanti qabdan hunduu nagaadha. Har'a viidiyoo ajaa'iba isaan qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Yeroo qormaataa maal gochuu qabna? Daree qormaataa teenye dubbisa gabaabaa dubbisa yertuu dubbisneen akkamittiin qormaata qabxii gaarii galmeessinee qormaata keenyas dabarree akkamittiin yuunivarsiitii galuu dandeenya gaaffii jedhu irratti viidiyoo gabaabduu isinii hojjedhe jechuudha. Inni jalqabaa ilaala namoonni baay'een jechuudha kan barattoonni baay'een yeroo isaanii baay'ee dubbisatti kennanii barnoota isaanii baratanii miidhaa guddaatti miidhamanii gatii isaanii qaalii itti kaffalanii wantoota baay'eetti godhanii maal godhu jechuudha qormaata kanarra ga'u jechuudha. Erga qormaata kanarra ga'anii booda garuu wanti nama gaddisiisu asirratti qabxiin akka tasaa jalaa gadi bu'uudhaan barattoota dhumtatti jabaadha jettu barataa dhumtatti cimaadha jettu bakka gaarii ga'a jettu qabxiin isaa jalaa gadi bu'a jechuudha. Kun maaliif mudachuu danda'aadha? Kun maaliif mudachuu danda'a? Akkamittiin immoo furmaata kaa'uu dandeenya kan jedhudha. Asirratti namni tokko jechuudha daree qormaataa seenee qormaata fudhachuu gaafa jalqabu wantoonni nutti dhufan yookaan wantoonni nutti dhaga'aman baay'eetu jiru jechuudha. Inni jalqabaa nama kamiinittuu kan dhaga'amu eenyuttuu kan dhaga'amu sodaadha. Barataan cimaa haa ta'u maaliyyuu haa ta'u sodaan itti dhaga'ama. Kan inni sodaatuuf maaliif? Barataan tokko kan inni sodaatuufi laalaa qormaata kana eessaa kaasee akka fide beeka. Qormaata kana yoo darbi yoo kufe jedhee dhimmoota isa yaaddessu baay'eetu jiru. Dhimmoonni isa yaaddessan baay'ee waan jiranuuf jecha yeroo irratti gube baay'ee isaa waan beekuuf jecha qormaata kana yoo kufee jedhe immoo maaliin ta'a gara kamittiin deebi'a wanti jedhu baay'ee isa yaaddessu jechuudha. Isa kanaaf jecha maaltu itti dhaga'ama sodaatu itti dhaga'ama jechuudha. Sodaan kun garuu itti dhaga'amee hin dhiisu. Baay'ee kan nama gaddisiisu gaafa sodaatu jiru rifachuu danda'a jechuudha. Hirrifata hinnaa jechuudha. Naasuu kanaanii gaaffiiwwan qormaataa irratti sana hojjechuu irratti gabaabinni yeroon duraa baay'ee gabaabbachuu jalqaba jechuudha. Yeroo kanattidha kan barattoonni nyaataman kan barattoonni qabxiin isaanii jalaa gadi bu'u. Barataan cimaadha jedhamu yeroo kanattidha jechuudha kan inni rakkoo ragee ga'u jechuudha. Kanaafiyyuu akka kun isa mudanneef maal gochuu qaba? Sirriitti dubbiseera taanaan barataan tokko amma tokko sodaa kana to'achuudhaan rifachuu kanaafi gabaabina yeroo kana akkamittiin to'atee akkamittiin qormaata irratti qabxii gaarii fiduu danda'a isa jedhu furmaanni isaa maal fakkaata kan jedhu tokko lama hidhee isinitti himaa jechuudha. Inni jalqabaa qormaata sana irra keessa isaa ilaaluudha. Akkas yeroon isiniin jedhu gaaffii tokkoo kaafnee hamma gaaffii 60tti fakkeenyaaf maatii yoo ta'e jechuudha. Yoo gaaffiiwwan isa warra 100 ta'es 120 yoo ta'es gaaffiiwwan sana tokkoon gaaffiiwwan sana hunda isaa ilaaluudha jalqaba. Yoo xiqqaate daqiiqaa 2 yookiin daqiiqaa 3 keessatti irra isaa bantee yoo bantee gaaffii sana ilaaltee konseptii isaa maal fakkaata jettee dabarta jechuudha. Gaaffii kana ilaaluun akkamittiin nu fayyada naan jechuu dandeessu. Gaaffii kana ilaaluun akkuma beekamu sammuun kan keenya bakka lamatti qoodama. Conscious and subconscious jennee bakka lamatti qoodna. Conscious kan jennu sammuu isatti yaannu sammuu isatti akkasitiin isa beekamaa reason gochuu danda'u amma kan ittiin yaada keenya kan gaafatu salphaadhumatti. Subconscious kan jennu garuu sammuu isa baay'ee dhokataa ta'e isa yeroo nuyi hin beeknetti hojjetu isa yeroo nu rafnu hojjetu yeroo nuyi dhimma isaa lafa keenya hojjetudha jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa nuyi qormaata kana akkasitiin ilaallee jennu subconscious mindiin kan keenya sammuun kan keenya inni dhokataan kuni maal gochuu jalqaba jechuudha. Dhimma qormaataa sanaaf utuu ati hin beekin fala kaa'uu jalqaba jechuudha. Dhimma qormaataa kanarratti foormulaawwan kanaan duratti beektu wantoota ati dubbiste tokko fiduu jalqaba jechuudha. Ati garuu ilaaltee bira dabarteeta. Subconscious mindiin kan kee garuu dhimma qormaataa kanatti wantoota ati dubbifte wantoota maal goote fiduu jalqaba irratti dhiphachuu jalqaba. Kanaafuu hojii manaa subconscious mindii keetii kennite darbuu fakkaata jechuudha karaa biraadhaan. Maaltu irra daddabartee ilaaluun jechuudha. Daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 kan hin caalleef bifa kanaan laalla jechuudha. Erga gaaffiiwwan kana laallee booda gaaffiiwwan akkamii akka exam paperii keenyarra erga jiran yookaan immoo waraqaa qormaata kanarra gaaffiiwwan akkamiitu jiru kan jedhu erga laallee xumurree booda inni lammaffaan hafuura baafachuu. Hafuura baafachuu maaliif nu fayyada jechuu dandeessu? Okay, hafuura baafachuun faayidaa guddaa sanuu qaba. Hafuura baafachuu yeroo dheeressine jennee hafuura baafannaa jechuudha. Kuni akkuma isiniin jedhe gaafa qormaata irra seennu wantoonni nutti dhaga'aman baay'een waa'een qormaataa baay'een akka inni sodaachisu nu rifachiisu kanarraa ka'ee gabaabinni yeroo akka inni quunnamu isinitti himeera. Isa kanaaf jecha hafuura gaafa baafannu ammoo tasgabbiitu nutti dhaga'ama. Suuta'inna jechuudha. Suuta'etti gaafa hafuura baafattu qormaata kanarratti akka dheerinni yeroo sii ta'u akka yeroon sittiin gabaabbanne sii godha. Maaliif sammuu hin tasgabbaa waan ta'eef akka
gara gaaffii sana hojjechuutti malee gara sodaarraa deebita waan ta'eef iyyuu kanaaf jecha maal gochuu qabna jechuudha hafuura baafanna jechuudha. Hafuura baafannee kaanee inni itti aanuu fi inni dhuma maal gochuu qabna jechuudha gaaffii hojjechuu jalqabna jechuudha. Tokko lama jennee gaaffii hojjechuu jalqabna. Asittidha ammas asittis wanti guddaan nu gochuu qabnu gaaffii gaafa hojjennu tokkoffaa irratti lammaffaa irratti jechaa hojjechaa deemta. Kana gidduudhaan gaaffiin baay'ee cimaa ta'e tokko sitti dhufa. Gaaffiin cimaa sitti dhufee gaafa jedhu ati immoo gaaffii kanarratti yeroo ga'e dheeraa achirratti daqiiqaa 15 daqiiqaa 18 20 achirratti guddaa. Gaafa ati gaafate jettu gaaffiiwwan baay'ee salphaa ta'an kan sabboonshiinsi maayindiin kan kee deebii isaaniitti si ergee jedhu garachaa nutti hafu. Kanuma gidduutti qormaataa immoo yeroo sitti dhumeera. Akkasiin hin jenneef jechuudha gaaffiiwwan warra baay'ee salphaa ta'an hojjechuurraa jalqabi. Gaaffiin sitti cima taanaan daqiiqaa 3-4 sitti cimaa ramti yaadachuu dadhabdi miti mallattootti godhattee bira dabarta. Bakka gaaffii sanatti mallattoo godhachuun dirqama gaafa bira darbitu. Akka gaaffii bakka gaaffii sanatti deebisa kan biraa fidee ittiin guunnetti bakka sanatti mallattoo godhattee dabarta jechuudha. Erga mallattoo godhattee bakka sanatti dabarteetii booda gaaffiiwwan warra salphaa ta'an hojjechaa deemta. Ammas gaaffii ati cimaa itti bira dabartu kun yeroo lammaffaadhaaf subconscious mindii kan keetii hojii manaa kennu ta'a jechuudha. Ammas sammuun kan kee gaaffii kana akkamittiin irraanfadhe jedha inni subconscious mindii ta'e. Akka jedhee waa'ee gaaffii sanaa foormulaa gaaffii sanaa barbaachisu utuu ati hin beekin sii barbaada jechuudha. Ati ammoo gaaffiiwwan warra kaan hojjettee gaafa warra salphaadha jettu xumurtee kaatu deebitee gaaffii cimaa hojjetta jechuudha. Yoo barsiisaan qormaataa yeroo sana kan qoraan qormaataa sun yeroon sitti dhume yoo siin jedhes wanti si gaddisiisu hin jiru. Maaliif gaaffiiwwan salphaadha jedhee si jalaa hafee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan gaaffii isa salphaa hojjechuudha jechuudha. Isa xumura irratti qormaaticha irra deebinee ilaallee bakka gaaffiiwwan siidii ta'u kan gaaffiiwwan xixiqqoo ta'an dogongora xixiqqoodhaaf jecha akka hin dhabneef jecha gaaffiiwwan irra deebitee ilaaltee wantoota guuttee daqiiqaa 5 illee taatu ilaaltee qormaata kan kee kennachuudha jechuudha.